Waa'ee isaa hundi keenya dhageenyeerra, baay'ee keenyas mudate beeka. Muraasni namootaa immoo ammayyuu guyyaa guyyaan ittiin rakkachaa jiru. Finniisa. Haa ta'u malee wantoonni finniisaaf sababa ta'an maali? Namoota tokko tokkotti maaliif cima? Ofirraa ittisuuf maal gochuu dandeenya? Viidiyoo keenya irraatiin waa'ee finniisaa wantoota beekuu qabdan, ka'umsa isaa, mallattoowwan isaa, maaltu akka namatti fidu, yaala isaa fi mana keenyatti maloota ittiin of yaaluu dandeenyu walumaan ilaalla. Hanga dhumaatti nu wajjin tura. Finniisni maali? Finniisni dhukkuba gogaa beekamaa yoo ta'u, innis yeroo uraan gogaa keenyaa kan rifeensa baasu, zayitaan, seelota du'anii fi yeroo tokko tokko immoo baakteeriyaadhaan yeroo cufaman kan namarratti mul'atudha. Yeroo baay'ee fuula, laphee, dugdaa fi gateettii bakka xannachootni zayitaa qaamaa irratti argamanitti bal'inaan mul'ata. Finniisni rakkisaa ta'uu baatus dhukkubbii, godaannisaa fi miira dhiphinaa namatti fiduu danda'a. Sababoonni ka'umsa finniisaa tokko miti. Yeroo baay'ee wal makinsa sababoota adda addaa ta'uu danda'a. Qaamni keenya humnaa ol dibata maddisiisuu, qaawwaa gogaa duudaa, baakteeriyaa fi dhiita'uun gogaa keenyaa hunduu ga'ee mataa isaanii taphatu. Hormoononni adda caalu yeroo dargaggummaa yookiin immoo yeroo laguu humni madduu isaanii ni dabala. Jeenetiksiidhaan kana jechuun maatii irraa dhaaluun sooranni nuti soorannuu fi dhiphinni finniisa namatti cimsu. Finniisni namatti argisiisu garaagarummaa qaba. Garuu bal'inaan kan beekaman mallattoowwan gurraachaa fi adii xixiqqoodha. Kunis komeedoonochii jedhamuun beekama. Paapulsii fi paastulsii kan jedhaman immoo finniisota diddiimoo dhiitoo fakkaatanidha. Yeroo baay'ee godaannisa kan namatti fidu, dhiita'ee kan nama dhukkubu, noodulsii fi siistiksiidha. Wantoonni tokko tokko carraa finniisaaf saaxilamuu keenya ni cimsu. Isaanis umurii dargaggummaa irratti argamu, jijjiiramuu hormoonii, seenaa maatii, jeenetiksiin wajjin wal qabatee jechuudha. Gogaa keenya dibata baay'inaan kan burqisiisu yoo ta'e, qorichoota tokko tokko, soorataalee sukkaarri yookiin coomni itti baay'ate, kana malees dhiphinni namatti cimsuu danda'a. Haalli jireenyaa fi naannoon nuti itti dalagnu yookiin immoo jiraannu jiidhinaa fi bakka dibanni itti baay'ate yoo ta'e illee cimina finniisaaf murteessaadha. Gaarummaan isaa karaaleen ittiin yaalamu baay'eetu jira. Kan akka beenzoil peroksayidii, saalliisaayidik asiidii, reetinoidiin yaaliiwwan ammayyaa ta'anii uraa gogaa duude banuuf nama gargaaru. Kana malees qorichoota afaaniin fudhataman farri baakteeriyaa fi hormoononni ni argamu. Finniisni kan baay'ee namatti cimu yoo ta'e, aayisooreetinooniin yaaliin carallaa fi talalliin istiroidii ogeessa gogaan ajajamuu danda'a. Finniisni keessan salphaa yoo ta'e yeroo baay'ee manatti of yaaluu ni dandeessu. Furmaatileen isaa salphaan kanneen armaan gadiiti. 1. Guyyaatti yeroo 2 fuula keessan dhiqachuu. 2. Zayita baala shayii fi alooveeraa walitti makanii dibachuu. 3. Dammaa fi qarafaa walitti makanii dibachuu. 4. Shayii magariisaa dhuguu yookiin sapplimentii zinkii fudhachuu. 5. Soorata madaalamaa sukkaaraa fi cooma xiqqoo of keessaa qaban soorachuudha. Finniisni akka nutti hin cimne ofirraa ittisuuf buqqisuu fi cuunfuu dhiisuu, boraatii fi bilbila keenya qulqulleessuun fayyadamuu, dhiphina hir'isuu fi haala walitti fufinsa qabuun gogaa keenya guyyaa guyyaan qulqulleessuudha. Egaa hordoftoota keenya finniisni kan barame ta'uu danda'a, garuu jireenya keenya to'achuu hin qabu. Yoo beekne sirriitti of yaallee fi walitti fufinsaan yoo kunuunsine akka nutti hin cimne gochuu dandeenya. Kan nama tokko ta'u nama biroof ta'uu dhiisuu danda'a. Kanaaf kan nuuf malu filachuun akka ofirraa ittisnu jecha yoo kana irra darbee kan nutti cimu ta'e ogeessa gogaa mana yaalaa deemanii mariisuun filatamaadhaan dhaamsa keenya. Viidiyoon kun kan nama barsiisu ta'e yoo argattan laayik godha. Viidiyoon keenya kan biroo dursee akka isin bira ga'uuf sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Hiriyoota keessaniif qooda. Amma viidiyoo biroon wal arginutti nagaan nuuf tura. Fayyaan dhabina, fayyaan faaya.